Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaamu sagaleen keessanii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkas malee. Diyaaqoniin tokko natti mul'ata bishaan fiduuf namni ka'e wayii. Natti mul'ata nama wayii bishaan fiduudhaaf nama utaale wayii jirana bu'eera. Badatee ba'eera hin canna qabinaasin. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan ulfaatee kan galateeffame haa ta'u. Mee takka hunduma keessaniif mataa keessaniif harka rukutaatii ofiif. Halleluuyaa. Boleessa haaraa tokko immoo argaa jirra duuba sanatti. Welcome to New Life Church brother. Waaqayyo si haa eebbisu. Maqaa kee booduma si gaafannaa. Mee welcome ittiin jedha. Haaraa miti. Maalan ta'e ree? Mataa guddifate malee haaraa miti. Ay na of galchee haadhoo koo. Nan gadoome. Idimee dide. Barumsaa waa'ee ga'ee hojjetoota yookiin tajaajiltoota mana Waaqayyoo keessaa torban isaa achi waliin jalqabne turre har'a ishee baddu baafnaa Waaqayyo na gargaara daddafee tanani dudubbachuu yaala hamma Waaqayyo na gargaare torban darbe kutaa macaafa qulqulluu keessa baay'ee adeemnee dubbii baay'ee ilaalle. Hunduma caalaa kan nuyi baay'ee irratti xiyyeeffanne local church keessatti ofisoota very vital ta'an baay'ee murteessoo ta'an. When we think of the role, yeroo waa'ee roolii hojii mana Waaqayyoo ilaallu damee lamaan ilaaluu danda'uu qabna. Dameen inni tokko local church keessa ofisoota important ta'an jiran gaafa ta'u dameen inni biraan immoo akka guutummaa dhaqna Kristoositti tokkummaa dhaqnaa isa guddicha keessatti immoo ga'ee hojii adda addaa jiru sana waliin ilaalla. Waaqayyo si haa eebbisu. Kanaaf torban darbee waa'ee biiroo paasterii local church ilaalle. Remember that. Waajirri tiksee tokko maal akka fakkaatu waajirri manguddoota eegdota irra ilaaltota. Maqaan isaanii baay'ee manguddoota eegdota irra ilaaltota hiikni isaanii maqaa kana kee amadda. Manguddoota elders gaafa jennu idimee isaanii bakka bu'a. Idimee gosa lama. Spiritual age and chronological age. Chronological agein umuriidhuma isaan akka guddina namaatti qabanidha. Spiritual agein bilchina isaan mana Waaqayyoo keessatti yookiin turtii isaan mana Waaqayyoo keessatti qaban. Then they are elders. Jarri kun namoota baay'ee muuxannoo gadi fagoo qaban, namoota bilchina hafuuraa gadi fagoo qaban, namoota jireenyaan amantii isaanii mirkaneessan, namoota namoonni warri kaan isaaniin fakkeenya godhatan, namni kan ittiin isaaniin jedhu warra hin qabne, waan hundi isaanii namootaaf fakkeenya warra ta'edha. Elders. Eegdota immoo kan jenneef jarri kun barsiisni mana Waaqayyoo kana keessaa utuu hin faalamin, utuu hin jallatin, utuu waa biraatti hin makamin, sirnaan hoolonni kun nyaata nyaachuu malan nyaachaa jiraachuu isaanii waldaan kun hundee ishee irratti raadaarii ishee eegamtee jiraachuu ishee kallattii hundaan surround godhaniiti waldaa kana dhaqna Waaqayyoo kana karra hoolotaa kana hin eegu. Wangoo akka isheen ol hin galle godhu. Hoolaa bifa qayyarattu qabanii gadi baasu. Eegdota. Jarri kun. Inni kan biraan irra ilaaltota maqaan isaanii overseers. They oversee, they observe. They are well observers. Jarri kun baay'ee observe gochuudhaan beekamu manguddoonni. Cal jedhanii man ta'an observe godhu. Maalitti jiru jedhu. Tokkoon amantoota kanaa attamitti jiru hojiin attamitti adeemsifamaa jira. Maalitti jirra they observe that. Kanaaf irra ilaaltota jedha macaafni. Inni kan biraan waa'ee diyaaqonootaa kaafne. Diyaaqonoonni mana Waaqayyoo kana keessatti akka early churches keessatti maqaa isaanii gaafa laalu gargaartota jedhamu. In today's church they are coordinators. Gargaartota yookiin coordinatoroota qixeessitoota sirna galchitoota mijeessitoota jarri kun.
Markabni kun nadaajiinsaa guutuudha. Teeknikiinsaa akkam? Elektirikaalii fayyaadha. Makaanikaalii fayyaadha. Yoo ka'e balaan fiduu. Jarri ka'an kun iddoo ka'an nagaan ga'anii deebi'u. Hojiin ija buuseen dhufa. They are qixeessitoota. Deacons, diyaaqonoota warra jennu warra hojii qixeessan, warra isa wangeela lallabuuf qixeessan, warra isa tiksuuf qixeessan, warra isa missionarii dhaquuf qixeessan, warra qixeessu warra kun. They are deacons. Mostly local church keessatti dhaga'een isaanii. So local church keessatti waan isaan godhan inni guddaan hojiin isaan ittiin beekaman finaansii waldaa tokkoof property waldaa tokkoo maintain gochuu, manage gochuu, utilize gochuudha. Kun hojii daaqonootaati. So har'a wangeela kakuu haaraa keenya keessaa ergaa Phaawulos gara warra Efesoonitti ergee isaa boqonnaa 4:11 jirudha waliin ilaalla. Nan dubbisaa kutaa kana. Isumatu namootaaf kennaa kenne. Kennaan isaas kaan ergamoota, kaan waaqayyoo, kaan waan waaqayyo isaanitti mul'ise warra himan, kaan warra wangeela lallaban, kaan eegdota, kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Inni warra waaqayyoof qulqullaa'an hojii isatti eegaman sanaaf qopheessuudhaaf waldaa isaa dhaqna Kristoos sanas cimsuudhaaf kana godhe. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma waaqayyoo beekuu namoota ga'an taane guddannee safara guutummaa Kristoos bira hamma geenyutti ta'a. Kutaa kana gaafa ilaaltan waan gurguddaa sadii argitu. Tokko soorsii kennaa kana argitu. Hunduma caalaa wanti kun oofisiidha moo rooliidha? Wanti Efesoon boqonnaa 4 gubbaatti arginu is it office or ministry role? Oofisii utuu hin taane kun specific ministry rooliidha. Itti tokko tokkoon. Kennaa kana soorsiin kennaa kana Kristoosii jedhee jalqaba Phaawulos. Isumatu, Yeeshuwaatu, Yesuustu, Masihichatu, isumatu kennaa kana kenne jedha. Kennaan kun specific role qaba. To that specific role, ministry kun akka inni successful ta'uuf purpose kennaa kana maal jedha? Maaliif kenne jedha? Soorsiin eewudha. Kristoos. Purpose kennaa kana maal inni? Inni warra waaqayyo qulqullaa'an hojii isaa isatti ergaman sanaaf qopheessuudhaaf. Qopheessuudhaaf. Dhaqna Kristoos sanas cimsuudhaaf. To equip, to strengthen. Hidhachiisuuf, qopheessuuf, jabeessuuf kenna. That's the purpose. Kan kenne Kristoos sababiitti kennaan kun kennameef dhaqna Kristoos kan qopheessuudhaaf. Maaliif? Hojiif qopheessuudhaaf. Inni kan biraanoo cimsuudhaaf kennee jedha. Kun immoo amma yoomitti ta'a? Amma gaafa hundumti keenya gara guutummaa fakkaattii Kristoositti guddannutti wanti kun waldaa kana keessatti kennaawwan kun lafa dhaqni Kristoos jiru hundumaatii hin dhibu jira jechaadha. Tokko tokkotti mana zarree ilaalla. Appeet jedhu warri adii. Appeet jechuun apostles, prophets, pastors, evangelists and teachers jedhu. Appeet jedhu. Abeet immoo hin jenne appeet hin jedhe. Kanaaf tokko tokkoon ilaalla. Inni jalqabaa apostoloota irraa kaana. Bara kana apostolii waan baay'ateef mee xiqqoo ishee hiikan apostolii sin agarsiisa. Bara kana apostoliin baay'eedha. Bara Yesuus 12 turanii amma 1,200,000 iyyuu ta'u apostoloonni. 1,200,000 illee guddata. Garuu baay'eedha apostoloonni amma maqaa kan qaban. Garuu akka barsiisa macaafa qulqulluutti wanti nun kitaaba qulqulluu irraa arginu kanarra dhaabbannee apostoliin maaloodha? What is apostle? Purpose inni guddaan Kristoos Iyesuus ayyaana kana kennaa kana kenneef maaliif? Apostoliin local church kiyaa biiroo qaba. Gaaffii keessan ilaalla. Kennaan apostolii maali?
parpasii maaliif kenname biiroon apostolii local church kee jira. Deddeebisaa deemna wanta kan wal wajjiniin. Tokko parpasiin apostolic giftii kaayyoon inni guddaan kennaan ergama hawaariummaa foundationii kaa'uudhaaf. To lie down the foundation. Hundee lafa qabsiisuudhaaf. Bu'uura lafa ciniinsisuudhaaf. Lafa irratti dhagni kun ijaaramu tolchuuf. They are the foundation. Jarri kun apostles warri jennu warri Kristoos Yesuus yeroo jalqabaa ofiin isaan filee, ofiin isaan yaamee, ofiin isaan moggaasee, ofiin isin ergamoota ittiin jedhee hojiin isaan hojjetanis clearly kana. To lay down the foundation. Bu'uura lafa kaa'uudhaaf. Phaawulos dubbii kana Efesoon 2:20 irratti dubbata. Macaafa keessan yoo baafattanii dubbisaan waliin adeemtan yoo nootti qabattan akkam gammadu isinitti himuu hin danda'u. Galaatiyaa 2:20 yoo baafte tuunaa dubbiftee ubbiratti maakii kana fudhattanii na gargaarraan Galaatiyaa dhiifama. Galaatiyaa boqonnaa 2:20. Akka dulluma kana qabu isinitti madheera na woof galchaa. Nan baafadheeyyuu gooftaan si'a eebbisu. Egaa si'achi Galaatiyaa boqonnaa 2:20. Egaa si'achi Kristoos isa ana keessaa dhiifama Efesoon I'm sorry. Pastor Ibsaan argateera. Efesoon 2:20. Eeyye. Ishee cufii shibbee. Nan dubbisa. Ishee cufii bakka wanti ittiin nu rabbashti. Isin jedha. Hundee ergamootaaf raajotaa irratti ijaaramtaniittu jedheeti. Kristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha jedha. Ergaa kana Phaawulos eeguutu dubbata. Waldaa ishee lafarra jirtu already planted taatee jirtutti dubbata. Maal jedha? Isin hundee ergamootaaf maalir raajotaa irratti matataniittu ijaaramtaniittu. Kanaaf ergamoonni hundee keessuudha. Warra dhagaa bu'uuraa kaan. Warra dhagaa bu'uuraa kaan. Warra hundee irratti manni kun ijaaramu lafa buusan. Kanaaf nuyi irraa hundee sanarra jirra. Kana malee immoo Phaawulos ergaasaa isa Qorontoos isa jalqabaa boqonnaa 3:10 gubbaatti wanta kana jabeessee cimsa irra deebi'uudhaan. Qorontoos isa duraa boqonnaa 3:10. Akkas jedha. Akka ayyaana Waaqayyo biraa anaaf kennameetti akka nama mana ijaaruu beekuuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Yoo jedha kana meeshaa galee keessa moqqeedhaan itti himaa. Phaawulostu jedha. Phaawulos akkamitti ibsa hojii isaa ayyaana isaa kenname waamicha isaa his call his appointment akkamitti gaa anointment isa dibata isaa ayyaana isaa waamicha isaa akkamitti gaa an jedha. Akka ayyaana Waaqayyo biraa naaf kennameetti ayyaanni kun ammas soorsii xoqqoma. Soorsiin kun eessaa dhufa? Waaqayyo biraa akka naaf kennameetti akka nama mana ijaaruu beekuuttis yoon beekiin ijaaruun hin ta'u. Beekumsaan ijaarama manni Waaqayyo. Beekuudhaan ijaarama. Beekumsa sanas kan kennu ayyaana Waaqayyooti. Akka nama mana ijaaruu beekuuttis hundee manni irratti ijaaramu kaa'eera. Namni kan biraan immoo isa irratti in ijaara. Inni yookiin si'i yookiin ana. Kanaaf ergamoonni apostles warri jedhu warra hundee kaa'anidha. Lammaffaan warra waldaa plant godhan. Plant godhanii immoo kan cimsanidha. Jarri kun hundee kaa'aniiru. Hundee irra immoo maal dhaabu? Fidanii waldaa dhaabu. Eenyu? Apostoloonni. Ati apostolii dhaaree akkanaan hin jenne.
naanan jedhii naana obboleessa dastaa wattanuu nagaa apostoliin baay'ee dhadheera magichi baay'atee iyyuu maattan godhataniiti kan utuun qabaadhee ayyaana isaa kennaa sana natti badheseetanii tuun akka warra durii ta'uu sana nan danda'ate akka Phaawulos faachuu kooti akka ijoollee keenya warra si'anaa miti. Kanaafi apostoloonni warra church plant godhan garuu church plantationii koo kanaaf church plantationii Phaawulos kan adda godhu jira. Ani lafuma waldaan jiruttan waldaa dhaabe lafuma wangeela jiruttan wangeela lallabaa jira. Phaawulos lafa waldaan hin jiretti waldaa dhalachiisa. Lafa wangeelli hin jiretti wangeela dhalcha. Apostoliidha inni. Isa kana Roomee 15 lakkoofsa 20 gubbaarraa waliin ilaalla. Roomee 15 lakkoofsa 20 maana qortaa iPadii lana. Roomee 15 abbaan baasee yoonaa dubbisa natti tola. Roomee 15 lakkoofsa 20. Hundee namni kan biraan calqabe irratti akkan hin hojjenneef lafa takkaa maqaan Kristoos hin dhaga'amnetti malee wangeela akkan hin lallabneef murtoo godheera. Kun eewudha apostol. Apostoloonni warra iddoo waldaan 50 jiru dhaqanii waldaa 51ffaa dhaaban miti. Isaan apostoloota miti. Isaan tashaamaa'oota warra amantoota tashaamaan jedhamu. Yookiin akka nama suuqii walirratti dambanyaa wal saamuuti isaan kun. Apostoliin isa lafa takkaa maqaan Kristoos dhaga'ameen beekne dhaqudha. Apostoliin isa takkaa waa'ee oduun wangeelaa dhaga'ameen beekne biyya akkasii lafa akkasii nama dhaqudha apostoliin. Achi dhaqeetu achitti wangeela himeetu achitti lubbuu fi booji'eetu achitti faawundeeshinii kaa'eetu achirratti waldaa ijaareetu achirra eegdotaaf tiksoota kaa'e biraa kutu. This is apostolic gift. Nu galaaraa hunduma keenyaaf qeen nagaadha garuu maaliif baruu qabna yeroo tokko apostila baluu gaafa jettan annan saalfadha namuuf galchaa malee. Dhuguma sanitti maadha maqichi guddaadha. Gaafa ijoollee keenya xiqqoo afaan ho'itu kanaan jennu garuu ayyaana guddaa kana gadi xiqqoo xiqqeessu nuti ta'a. Utuu hojii sana qabaatanii ittiin waamne nan gammadaan baay'isawee dhugaa dubbachuuf ta'e because ayyaanni kun akka jiru ayyaana kana soorsiinsaa Kiristoos akka ta'e akka inni waldaasaaf kennu nan amana as jira wanta ta'eef. Kun bara ergamoota duraanii duwwaa kennamee kan darbamiti ni jiraata garuu kontekistii irraa keessatti apostoloota akka Phaawulos fa'aa qabna otoo hin taane namoota akkamii qabnaa itti dhufnas isaaniin kan bakka bu'an har'a waldaa keenya keessatti waldaa seerraa kana keessatti kana qofaa immoo miti wal qabatee deema hundee kaa'u lammaffaa irratti immoo maal jenna irratti pilaanti gochuu achuma jalatti immoo cimsuu ishee pilaanti godhan kana cimsuu beetu durii yeroo dallaa ijaarru memee warri dallaa saawwaa ijaartanii beektan dallaa saawwaa ijaartanii kan beektan okay hordaa beektu hordaanii hordaa hundumaa kiyaafil tokkoffaadha yoo hordaa warri kaan warri dallaa sa'aatiin ijaarru baay'een isaa muka makkanniisaa irraa tolfame yoo ta'e inni kun muka ejersaa irraa tolfama. Inni hangafti kun inni boolla tumataa deemaa fiddeetu keebuuf tasa kaaniin. Hordaa inni waannaan maal godha boolla qota iddoo utubaan sun dhufee keessa bu'u qota. Isa kanaan na hordi jettaa na fuuldura deemaa ati hordi ta'an fuudheen dhaabaa koos keessa top godhaa deemaa jechuudha. Zeen eddinaan nesinee amma maal naqnaa naqaa jedhamu mura naqna. Chikallaatti goone saawwicha keessa bultii jechuudha. Dura maal godha hawaariyaan lafa duwwaa dhaqeeti lafa waldaan irra dhaabbatu faawundeeshinii qota. Iddii faawundeeshinii tolfamee lafa takkaa maqaan Kiristoos hin jirre dhaqee cherchi pilaanti godha. Iddii pilaanti godhee waldaa sana strength godha. In cimsa apostolic giftiin kana. Isa kana hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 amma 23tti warra jiran jajjabeessaa akka tole Phaawulos
achirratti argitu. Sadaffaa irratti parpasii hawaariyaa ilaalaa jirra. Sadaffaa irratti hawaariyaatiin warra spiritual oversight kennan bu'uura kaan plant godhan hin cimsan achiyoo dhumarra maal godhu hin to'atu. Maal to'atu? Akka dhaabnetti jira. Hundee sanarra jira. Akka keenyatti jiru. Akka dhaga'anitti jiru. Itti jiraataa jiru. Hin faalamnee dhugaan sun. Hin bannee dhugaan sun. Hin to'atu. Oversight. So apostoliin waldaa tokko bulcha utuu hin taane waldoota bulcha. Nagaartu amma dhaqeedhuma buraayyuutti cheerchiidhuma qorqorroo gatsii 20 gadhaabiyaan apostoliin akka amma jirutti biyyatti akka kontekistii ammaan agaruu apostoliin akka kana miti. Apostoliin lafa wangeelli hin jirre dhaqa. Hundee kaa'a. Waldaa dhaaba. In cimsa. Achirra namoota kaa'a. Iddoo biraa dhaqa. Hundee qota. Plant godha. In cimsa. Achirra warra guddisan kaa'a. Warra kunuunsan kaa'a. In deemammas. Travel godha. That is apostle. Apostoliin safara tokko waggaa 5 hin taa'u. Apostoliin local church kee biiroo hin qabu. Apostoliin waldoota dha to'ata. Waldoota oversee godha. That is apostolic call. Isa kanaafi akka abbootii hafuuraatti kan ilaalamaniif apostoloonni as spiritual fathers. Qorontos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 gubbaarraa dubbii kana dubbifna. Qorontos isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 15 elakkaset. Karaa Kristoos guddisee kuma baay'ee yoo qabaattan iyyuu abboota baay'ee hin qabdan. Ani wangeela isin barsiisuu kootiin karaa Kristoos Yesuus abbaa keessan ta'eera. Eenyu? Phaawulos. Hawaariyaan isa waldooti kana warra gaggeessaniif ijoollee hafuuraa baay'ee oomishatee geessifatee achirra hojiirra isaan dhaabe irra keessaan isa to'annoo barbaachisu taasisu. Abbaa hafuuraa hojjetoota baay'ee, abbaa hafuuraa paasteroota baay'ee, abbaa hafuuraa manguddoota waldaa baay'ee, abbaa hafuuraa diyaaqonoota baay'ee, abbaa hafuuraa wangeela warra lallaban baay'eeti apostoliin. The foundation. Namoonni tokko kennaan apostolii irra hin jiru jedhu. Siluma taa'ee hundeen, siluma taa'ee bu'uurri achirratti ijaaraa adeemnaa jedhu. Ni kaan immoo lakki kennaan kun jira dhiiruma dhibe malee jedhu. Jechuun dhiiruma safara isheetii baatee waxaattee turkii dhattee wangeela lallabuu dhibe malee jira kennichi maaliif soorsichi waaqa waan ta'eef hin gogne. Dhiiruma akkasiitu hin jiru. Ijoollee ammaatu safara Ollaandoo firri ishee babaay'attu barbaaddi jedhanii namatu diida kana hamiima namaati. Inni kan biraan apostoloonni kun egii church plant godhanii booddee warra abbaa hafuuraa ta'an kanaaf warra hojiirra ka'an kanaaf yeroo adda addaatti yeroo isaan gorsa kennan yeroo isaan hojiitti bobbaasan sagalee waaqayyoo Tiitoos 1:5 gubbaarratti arguu dandeessu. Dubbisnee darbuudhaaf Tiitoos 1:5 abbaan baasee onaa dubbisee natti tola. Tiitoos 1:5 namni baasee hin jiru. Tiitoo 1:5 naa dubbisi. Sababii ani Qaarxees biyya bishaan keessatti si hambiseef wanti toora hin qabne akka toora qabatuuf mandarattis immoo akkuma sitti argisiisetti jaarsolii hojii waldaa gaggeessuurra akka dhaabduuf ture. Ingaa
Amma kun Phaawulostu Tiitoositti dhaama. Ela yaa Tiitoos. Karan mandara tana keessatti si hambisee fi wanta toora hin galiintu jira. Waan toora hin qabatin sana toora qabsiisi. Manguddoota waldaa moojii waldaa irra dhaabi. Kanaaf hawaariyaan isa hundee kaa'u isa pilaanti godhu. Isa pilaanti ta'e irra immoo nama dhaabu. Isa irra keessaa immoo oversee godhu. Kun eewudha. Hawaariyaadha. Inni kan biraan tajaajila hawaariyaati. Tajaajila kan biraarraa xiqqoo adda kan godhu Waaqayyo kanaan wangeela lallaban mootummaa preach godhan kan. Kingdomii Waaqayyo isa lallaban kana dinqiidhaan hojii aangoo Waaqayyootiin supported ta'ara tajaajilli isaanii. Tajaajilli hawaariyaati caljedhee miti. Tajaajilli hawaariyaati dinqii biraa qaba. Miraakilii biraa qaba. Wanta hojii aangoo Waaqayyo argisiisu biraa qaba tajaajilli isaanii. Kanaaf namoonni rakkatan lafa hawaariyaatiin jiranitti easily gara Waaqayyootti namni hin dhufa. Why? Hojii aangootu, hojii dinqiitu isaan gidduutti isaan wajjiniin ta'a wanta ta'eef. Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 gubbaarraa dubbiin Waaqayyoo akka kaneedha. Qorontoos isa lammaffaa 12 elaa akkasedha. Ergamaa gooftaa ta'uu koo mul'isuudhaaf dhaggeeffadhaa. Ergamaa gooftaa ta'uu koo mul'isuudhaaf milikinni dinqiin hojiin aangoos obsa guddaadhaan isin gidduutti godhameera. Lafa ergamaan gooftaa jiru, lafa hawaariyaan tokko jiru, milikinni dinqiin birqii miti waan isin dhibu. Lafa Phaawulos jiru, jaamaan laaluun, du'aan ka'uun, carqii isaan ukkufataan fayyuun, hancufa isaan namni fayyuun, erbee wayyaa isaan namni fayyuun kun waan dinqii miti. Normaaliidha. Mee normaaliidha. Normaaliidha. Phaawulos waltajjii irra kakoo dhaabbatee gubaa'ee keessa basaastuu silkii wajjiniin kaawwatee meseejii maqaa namaa asirratti ergisiifatee shallamaa hin jedhu asirraa. Lafa hawaariyaatiin jiru gaaddidduu isaa faana dinqii, wayyaa isaa faana dinqii, haasaa isaa faana dinqiitu jira. Ameen jennu kun tajaajila hawaariyaati. Tajaajila hawaariyaati warra kaanirraa adda kan godhu kana. Hunduma caalaa akkaataa isaaniitti tajaajilantu akkaataatti warra kaan tajaajilanirraa adda tokkoyyuu miti. Inni dhuma parpasii guddaan kennaan hawaariyaati kun kennameef dhaqna Kristoos tokko taasisuuf tokkummaa kana immoo tiksuudhaaf. To unify the body and to maintain the unity. Hawaariyaatiin kan hojjetu. Efesoon isa madubbifne boqonnaa 4 lakkoofsa 11 maal jedha? Tokkummaa dhaqnaa kana achi keessatti kaasa. So dhaqna kana cimsuuf jedha. Dhaqna kana maal gochuuf? Qopheessuuf akkasumas cimsuuf, hidhachiisuuf, cimsuuf. Tokkummaa waldoota baay'ee kana eeguuf kenname ayyaanni hawaariyaatii kun. So foundation irraa yoo waldoonni kaatan kan dhaqqabee dafee utaalee gara foundationiitti deebi'aa akka warra waldaa Galaatiyaa. Maal rakkattanii waldaa warra Galaatiyaa? Amma fuuraan jalqabdanii fooniin immoo fixuuf jettuure. Keessumaa tokko tokkoon waldaa warra Phaawulos hundeesse yoo keessa deemtan waldaa Qorontoos waldaa baay'ee strong turte garuu booda waldaa rakkoo guddaan keessatti mul'ate. Kun eessaa dhufa? Hundeerraa miliquurraa dhufa. Kanaaf tokkummaa dhaqnaa kana eeguu, tokkummaan dhaqnaa kun akka forever jiraatu gochuudha tajaajilli apostolii. Egaa apostoliin akkuma isinitti hime paasterii waldaa tokko miti. Apostoliin akkuma isinitti hime local church keessa taa'ee nama chaappaa rukuchaa oolu miti. Apostoliin hojiinsaa warra matarreessineedha. Akkuma beektan Phaawulos yoo xiqqaate akka macaafarraa agarrutti yoo xiqqaate at the minimum waldoota 14 ol plant akka godhe. Isaan kana hundumaa akka to'atu. Isaa ol jedhu namoonni baay'een baay'eedha kanaa olii kan jedhan jiru garuu
waldaa kudha afur at least one evidence itti qabnu. Waldaa biyya Anxookiyaa fiigal qabaa kan naa beenyudha. Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 11 irratti. Filiphositti hojii ergamootaa boqonnaa 16 irratti. Tasalonqeetti hojii ergamootaa boqonnaa 17 irratti. Beeriyaatti hojii ergamootaa 17 irratti. Amantoonni kun amantoota baay'ee macaafa qulqulluu dubbisuudhaan beekaman turan jedha seenaan. Inni kan biraan Qorontositti akkuma dubbisne iddoo Phaawulos ji'a 18 taa'ee waldaa baay'ee jabduu waldaa cimtuu garuu booda wiziggibiin keessatti baay'ate. Inni kan biraan biyya Efesoonitti kun Eeshiyaa Maayinarii yookiin akka guyyaa akka bara amma keessa jirrutti biyya bal'aa biyya Turkii kan akka haallalu center of missionii kan turte waldaan Efesoon achitti kan waldaa pilaanti godhe Phaawulosi. Inni kan biraan cheerchii Qolaasiyaati. Inni kan biraan kan Phaawulos dhaabe 8ffaa irratti waldaa Galaatiyaa sama dubbisnee kaanidha. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 irratti. Mandaroota xiqqaate katamaa 3-4 keessatti dhaabeera jedha seenaan. Inni kan biraan biyya Roomitti garuu isa biyya Room Phaawulos directly hin dhaabne. Indirectly nama kiyaan dhaabe. Akkasiis hin danda'ama. Waldaa directly tontaan influence gootee guidance laattee indirectly church plant gochuun hin danda'ama. Isa kana Phaawulos hojjeteera. Personally planting goone. Inni kan biraan 11ffaa irratti Lodooqiyaatti waldaa dhaabeera. Isa kanas indirectly dhaabe. Inni kan biraan Qarxees ishee iddoo ammaa inni Tiitoosin itti erge biyya bishaan gidduu ishee jirtu sana karaa Tiitoos dhaabe. Kunis indirectidha. Inni kan biraa Xiraawos hojii ergamootaa boqonnaa 20 Phaawulostu dhaabe. Ispeenitti Roomii boqonnaa 15 Phaawulostu dhaabe. Many other churches. Apostoliin isa hundee kaa'u, isa waldaa dhaabu, isa waldaa cimsu, isa qopheessu, isa hojjetoota kaa'u, isa baay'eef abbaa hafuuraa ta'u, isa tokkummaa waldaa eeguudha. Kun tajaajila apostoliiti. Kana qofaa miti. Apostoloonni warri kaan waldaa dhaabaniiru baay'ee dhaabaniiru. Warri gara jalqabaa hundi isaanii biyya fagooyyuu. Even seenaan akka himutti keessuma Anxookiyaa Phexros iyyuu Phaawulos dura dhaqee kan jedhanii amanan jiru historically. Phexros waldaa Yerusaalem keessatti nama ijoo nama ijaa akka ture hundi keenya hin beekna. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 irratti nama kii ture Yerusaalemitti. Yohaannis akkuma isin beektan biyyoota Eeshiyaa Maayinarii keessatti waldaa dhaabeera jedha seenaan. Efesoon keessas akkuma kana. Yaaqoob Yerusaalemitti waldaa hin dhaabne ofiisaa he didn't plant. Garuu hoogganaa cimaa kennaa akka ture Yaaqoob biyya Yerusaalemitti seenaan hin kaa'a. Very strong leadership kennaa akka ture. Inni kan biraan Indiriyaas. Indiriyaas biyya Giriikiif biyya Eeshiyaa Maayinarii Turkiif Yuukireen keessatti nama waldaa dhaabeedha. Turk and Yuukireen. Maaliif anaasaa kana apostoloonni ee'uudhaa maal hojjetu? Apostoloonni bara keenya isaa dhaga'an jechuu kooti. Xinnuma Sudaanumatti illee haaca'aniin jedhee xiqquma. Maaliif apostoliin hojii akkasii hojjeta seenaa ilaallu. Yoo seenaan nuun galiin mucaadhuma kaleessa ganama ka'ee lallabuutti ka'ee apostoloo jenne uummataa filate gaariin ta'u. Maaliif dhamaatii warra kanaas ayyaana guddaa kanas xinneessuu ta'a wanta ta'eef hin jedhe. Seenaa baruun gaariidha. Inni kan biraan immoo Toomaas. Ani hojii hafuura qulqulluu baay'isawee kanan ajaa'ibsiifadhu Toomaas irratti. Toomaasi isa Yesuus gaafa du'aa ka'ee yoon qubaa sitti fide malee jedhedha. Dhuguma isa dhaatii mee fidi madaadhuma kee iddoo waraanamteen quba kaayee ilaala malee jennaan nan tuttuqxuu jedhe Yesuus amma miilan. Guyyaa tokko dhiyoo kana dhaabbaa boojoo faana dubbannu waa'ee nan tuqxuu kana haasofnannaa kolfa duune lama taane. Yesuus inni tinsaa'ee duraa hin tuttuqama. Abbaan illee hin tuttuqa. Hin cabbaxa. Shasharoo yaasaas hin tuquu hin Yihuudaan ni Yesuus hin ammataa burshaas hin kennu urkaas hin fudhatu. Miila sin niqsiifataa miila sin niqa. Hin tuttuqama hin tuqas. Yesuus inni tinsaa'ee duraa. Yesuus isa tinsaa'ee booda abbaanallee hawaariyaatii maan taane itti bu'uu hin dandeessu. Miyaamee hin jennu. Akkuma kana jireenyi amanaa tokkollee tinsaa'ee booda hin tuttuqamu. Namni jireenya du'aa ka'uu qabu hin tuttuqamu. Nan tuqxuu ittiin jedhe Yesuus. Nan tuqxuu jedheen. Namtichi inni mame kun namoota warra kaan caalaa kiiloomeetirii hedduu isa deemu ta'e Toomaas yoo xiqqaate Yerusaalemiitii hamma Indiyaatti kiiloomeetirii 4,000 hamma 5,000 ta'a.
kan Indiyaatti dhaqee waldaa dhaabe kan wangeela lallabe Toomaas mamtuu kana. Kana maaltu godhe irratti hojii hafuura qulqulluu. Mee ameen jennu hafuurri qulqulluun gaafa namarra dhufu jabeessa jagna godha. Sodaata goota godha. Isa amantii hin qabne isa amantii qabu godha. Kanaaf namtichi kun karaadhuma salphaa sitti fakkaatiin Siiriyaa kee ba'ee Mesopotaamiyaa yookiin Baabiloon keessa ba'ee Pershaa yookiin biyya har'a Iraan jedhamtee waamtu keessa ba'ee Afgaanistaan keessa ba'eetu Indiyaa ga'a. Apostoloonni akkas hojjetu. So apostoloonni hagaraa qaaraacii bicha miti. Alamaa qaaraaciidha. International church banu otoo hin taane apostoloonni international travelersiidha. Apostoliin isa maqaan waldaasaa international jedhu otoo hin taane isa miillisaa international ta'edha. Apostoliin safara tokkotti gooftaa ta'e isa du'u otoo hin taane isa gooftaasaa ardii Yesuus hin jirretti baatee adeemudha. Kun tajaajila apostolootaati. Nagaama wanti kun. Inni kan biraa Filiiphoos. Filiiphoosis akkuma kana. Egaa Turkiitti baay'ee isaaniitu waldaa dhaabeera. Inni kan biraan Bartolomewoos yookaan immoo Naatinaa'eel jedhamu. Inni Indiyaa dhaqeera. Innis booda Toomaas dhaqe. Akkuma kana Armeeniyaattis wangeela lallabee akka inni cheerchi pilaanti godhe seenaan hin dubbata. Inni kan biraan Maatewos isa garraamticha biyya keenya dhufedha. Inni namoonni tokko gara kaaba kana Maatewos hin jedhu ta'een beeku. Nama safara keenyaa ture Yesuusii nu mitire inkaan Maatewos miti. Yesuus umtuu safara keenya ture gubbaa haadhisaasii buna dhuddee deebiteetti firoota baay'ee dudubbiftee naannoo keenyaa ijoolleen adda ishee durbii ishee asuma boroo mana keenyaa jiru kan jedhan jiru. Ergamoota 12 keessaa Yerusaalemii ka'ee Itoophiyaatti kan kute akka seenaan jedhutti biyya Itoophiyaa, biyya Noorz Ameerikaa, Noorz Afrikaa fi biyya Armeeniyaa tarii wangeela lallabee waldaa dhaabeedha jedhee seenaan kan kaa'u Maatewos.